Bilii fuula keessan dura jiru kan keessanii isa baddaa baddaasaa qabadhaa qotadhaa isa irratti horsiifadhaa irras jiraadhaa. Jaallatamoo daawwattoota keenyaa kan amma dhageenye seerota Makkoo Bilii keessaa isa tokko hamma dhumaatti yoo nu waliin turtan waan guddaa irraa baratu jennee abdannaa. Warreen yuutuubii keenyaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuun nu duukaa bu'aa. Akka Oromoon maccaa jedhanitti Makkoo Biliin goota seenaa caffee maccaa Odaa Bisilee akka hundeeffamu godhedha. Oromoon jaarraa 16ffaa booda yeroo laftii fi mirgi isaa sarbame mirga isaa deebifachuuf gadaadhaan socho'e bakka geetti giddugala caffee ofii odaa adda addaa moggaafachaa tureera. Kunis teessumni lafaa deebsa keessa walirraa waan faffagaateefidha. Yeroo waliin turan odaa nabee duukam keessatti kan argamu caffee waliinii maccaa fi tuulamaa ture. Erga addaan baba'anii macci caffee isaa Odaa Bisilii kan hundeesse nama Makkoo Bilii jedhamuuni. Akka Piroofeesar Mahammad Hassan kitaaba Oromoo fi Itoophiyaa jedhu keessatti ibsetti Makkoo Biliin caffee Odaa Bisilii kan hundeesse jaarraa 16ffaa bara 1589 akka ta'ee fi hanga bara 1618tti akka jiraate ni ibsa. Makkoo Biliin naannoo bara 1580 keessa hoogganaa akka turee fi seerota hedduu akka tume ragaan ni mirkaneessa. Akkasumas hayyuu cimaa gaggeessaa guddaa akka turee fi dandeettii guddaa kan qabu akka raajittis kan ilaalamuu fi hoogganaa hawaasaa akka ture qorannoon adda addaa ni dhugoomsu. Akka nama seera himuutti seera gadaa irratti gorsaa guddaa akka turetu himama. Seerota kana garuu kan inni tume godina Qeellam Wallaggaa aanaa Yimaalogii Walal bakka tumaa ja'aan Sayyooti yommuu ta'u, seenaa heeraa fi seera uumamaan Oromoon bara dheeraadhaa kaasee qabaachaa ture keessaa tokko seera Makkoo Bilii jedhamu Oromoo Maccaa biratti kan beekamudha. Walumaa galatti Makkoo Biliin ilmaan leeqaa keessaa nama dhalate ta'ee Oromoo Maccaa fi sirna gadaa isaa keessatti gahee guddaa kan qabudha. Makkoo Bilii sirna gadaa bira deebisuuf biyyoota gara lixa Oromiyaa kana hundaa keessa naanna'uun seerota adda addaa tumuun Oromoota Maccaa dura adeemaa kan turee fi seerota hedduu kan tumedha. Maanguddoonni daallee yeroo kakatan tumaa Makkoo Biliiti hin jigu hin dhangala'u jedhu. Kana jechuun seerri Makkoo Bilii hin diigamu jechuudha. Akkasumas yeroo sirba ayyaana masqalaa sirban masqalli waggaadha buttaan bara 8 jedhee Makkoo Biliin jedhu. Makkoo Biliin seerota 65 tume. Seerota kanneen keessaa ijoo warra ta'an mi'aa ilaallu. Jalqaba irratti namni hundinuu qorichaaf damma manaa hin dhabiin jedhe. Seerri lammataa dhiirri biqila waan ta'eef yoo dhiirri halaal dhaqe dubartiin biqila yookiin farsoo naqxee eegdu. Bilii fuula keessan dura jiru kan keessanii isa baddaa baddaasaa qabadhaa qotadhaa isa irratti horsiifadhaa irras jiraadhaa. Biyya eegaltan kana keessatti lolli diinaa yoo iyyame walitti birmadhaa wal gargaaraa. Yommuu adeemtan hangafni qomoodhaan lagatti irreeffatee dura haa ce'u. Safuun kan hangafa qomootiin yommuu adeeman lafa hangafni sabaa eeboo isaa keewwate haa buufatanii. Obbo Cooraadhaaf safuudha. Ilma abbaadhaaf safuu haa kennu. Intalli haadhaaf safuu haa kennitu. Dootun yookiin daawwattoonni keenya ilaalaniiru. Biyyi itti galan kun beela'uudha. Namoonni fakkaatan haadhatanii irra jiru. Yoo isaan isin waraanan malee hin saaminaa. Jaarsa isaaniitiin obbo Wasiila jedha. Maanguddoo isaaniitiin harmee Gayyaa jedha. Fuula keessan duratti adeemuuf eeboon keessan billaan keessanii fi gasoon keessan qaramaa haa ta'u. Isin sonaan baay'eedha. Bosona fuula keessan duraa harangamaa ni cirtu. Warri jabaatanii dura adeemanii jiran dura lafaa argatanii. Isaan kunneen seerota muraasa Makkoo Biliitiin. Egaa nus qophii keenya asuma irratti xumuraa qophii biraan haga wal agarruutti nagaan turaa.
koo durii maqaa kee ol kaasa